Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu arguu irra caala du'a wayyaa beektaa. Haacaaluun artistii miti. Nama du'ee jiraatedha. Bashannana hojii mitiiti. Ashama harka fuune hordoftoota OJMC Media nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jechaa kun bashannana OJMCti. Bashannanni OJMC keenya eegaleeti jira. Egaa guyyaa irraa immoo bashannana keenya kan adda taasisu guyyaa yaadannoo wareegamuu artistii keenya jaallatama Hacaaluu Hundeessaa sababeeffachuudhaan namoonni Hacaaluu akkamiin yaadatu sirboota isaa keessaa isa kam jaallatu jechaan turtii bareedaa kan taasisu ta'a. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya qophicha waliin ani Boontuu Dastaati. Gamoo geessa kaameraatiin Sanyii Hirkoo nu waliin tura turte gaarii. Eeyyamummaa ta'uu keef guddaa galatoomii maqaa keenya. Maqaan koo Beekiin jedhama. Meerooniin jedhama. Guutaa Gammachuun jedhama. Maqaan koo Burtukaan Ifaayin jedhama. Joola Shanaafin jedhama. Maqaan koo Badhaasa Yaamojoon jedhama. Maqaan koo Sanyiin jedhama. Maqaan koo Gammachuu Wallaxaan jedhama. Maqaan koo Obsee Tafarraan jedhama. Dirbeeliyas. Maqaan kiyya Abdusalaam Tolasaa Addunyaa jedhama. Nani hima waa'ee kee callisuu argee. Hacaaluu akkamiin ibsita? Haacaaluun namoonni tokko tokko artistii jedhaniin. Haacaaluun artistii miti. Haacaaluun goota. Goota akka eenyu hosin jedhe ka akka Waaqoo Guutuu, ka akka Taaddasaa Birruu, ka akka Jeneraal Huseen Bunee sanniin keessa warra jiru keessaa tokko. Akkamitti ibsita akka nama tokkotti gaafa naan jette Hacaaluun nama du'ee jiraatedha. Ammas nama jirudha jedheen amana. Hacaaluu ibsuudhaaf jechaan qabu waa'een isaa baay'ee sunuma gaddisiisallee garuu baay'ee somararsiifannuu fi waggaa 6ffaa jala ga'ee jira. Amma laqqaa maal gochuutu danda'ama silaa. Hacaaluun goota Oromoo ta'uusaa, nama jabaa ta'uusaa, nama hundumaa keessatti yaadannoo qabaachuusaa akkasitti ibsaa jechuudha. Hacaaluun almost waggoota dheeraadhaaf seenaa guddaa kan lakkoofsisedha. Hacaaluu akka goota tokkootti kan lakkaa'ee yaadadhu jechuudha. Waggoota darban keessatti hojii isaa keessatti jechuudha. Hacaaluun anaaf goota biyyaafis goota jechuudha. Hacaaluu jechaanis waan hundaanuu ibsuu hin danda'u. Jechaa olii Hacaaluun biyya tokkoof biyya guutuu kanaaf kan lubbuusaa wareege jechuun gandaaf osoo hin taane biyya tokkoof osoo hin taane Oromoof jedhee lubbuusaa kan wareege abbaa dhugaati. Hacaaluu jechaan ibsuun nutti ulfaata jechuudha. Hacaaluu akkaataatti ibsuun qabu. Maaliif Hacaaluun akka kootti jecha ittiin ibsuun qabu. Maaliif nama guddaa, nama beekamaa, nama biyya kanaaf oolmaa guddaa oolee ganaa fuuldurattis oolmaa guddaa ooluuf nama carraa qabu ture. Yaa'u hin taane malee guyyaan waa'ini jedhe ta'u malee hin ta'u waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti dhabne Hacaaluu. Nama dhabuu hin qabne dhabne Hacaaluu jechuudha. Kanaaf jecha ittiin ibsuu hin qabu. Nama guddaadha. Nama biyya kanaaf uummata Oromootiif keessattuu nama jijjiirama guddaa fida jedheen abdachaa ture. Uummanni Oromoos abdataa ture. Akka yaadne hin taane waaqatuun fedhiinumaa gochuun hin danda'amu. Karuma gabaabaatti Hacaaluu kana ittiin ibsu. Hacaaluu Hundeessaa goota Oromooti. Weellisaa beekamaadha. Nama mirga dhala namaatiif dhaabataa turedha. Seenaa Oromoo nama daddabarsaa ture yookiis immoo odeeffannoo beekurraa nama dhalootaaf qoodaa turedha. Oromoo miliyoona 60 san hunda keessatti nama siidaa ijaarratee qabudha. Nuuf goota keenya nama baay'ee jaalannu keessattuu anaaf goota bara kiyyaati. Hacaaluu naman baay'ee jaaladhu. Naman yeroo hundumaayyuu yaadadhu. Wanta danuudhaan ibsuu dandeecha naman dagatamnedha walumaa galatti. Ijoolleen Booranaa jirtu! Ijoolleen Tuulamaa jirtu! Guyyaa yaadannoo wareegamuu artistii keenya jaalatamaa Hacaaluu Hundeessaa waggaa meeqaffaadha? Waggaa 6ffaadha. Waggaa 6ffaa. Waggaa 6ffaa. Waggaa 6ffaa. Waggaa 6ffaa isaati. 6ffaa. Akkasuma 6ffaadha. Waggaa 6ffaa isaati jechuudha. Amma waggaa 6ffaadha. Waggaa 6ffaadha. Waggaa 6ffaadha. Sirba Hacaaluu keessaati kan hedduu jaallattu isa kam? Hunda dandeessu.
Mee sagaleedhaan nuuf jedhe. Hundaa dandeessuu koo yaa bara fakkaattu siif ragaan abbaa kan akka keenyirtu baqattu. Sirba Hacaaluu keessaa kan hedduu jaaladhu maasaan gamaa lafan baatu kan jedhu san. Mee sagaleedhaan nuuf jedhe. Sagaleen kiyyaallee sagalee sirbaaf ta'u miti garuu maasaan gamaa lafan baatu maasaan gamaa lafan baatu talabaa facaafata taati tokko du'ee tokkoon taa'u wal gaggalaa fata taateedha bakka. Isa. Ayyee galatame atoo. Ani sirba isaa keessaa sirban baay'ee jaaladhuuf yeroo baay'ee kan dhaggeeffadhu sirba maalan jiraa caccabsee na nyaatee jira isa jedhu. Mee isa sagaleedhaan nuuf jedhe. Maalan jira maalan jira bakka an akka namatti hin jedha. Maalan jira cabsee na nyaatee jira itti fufee meetti. Meetti gargaariin mee. Laalgalootoo kan jedhu san akkas jechuudha. Laalgalootoo guulalleen kan tufaa laalgalootoo gara bichuu durii laalgalootoo karaan Finfinnee maarsee laalgalootoo laalgalootoo walirraan fagaannu laalgalootoo jarannuu fageessa. Sirba Hacaaluu keessaa kan hedduu jaaladhu sirboonni Hacaaluu martuu jaalatamaadha. Saati kanatti jaallattu. Sirba Hacaaluu keessa kan baay'ee jaaladhu hordolee yaa goota koo. Mee isa sagaleedhaan nuuf jedhe. Hordolee yaa goota koo amboo koo amboo akkasi akkasi xiqqoo sin jedhu dhiifama amma mirqaanee jira osoo si sirbe natti tola. Amboo koo amboo lafa goota hordolee yaa goota koo kan jedhu baay'ee jaaladha. Geerara natti tola. Jechuun sirba isaa keessa wanni geeraru baay'een jaaladha. Inni jaaladhu maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafanna taati tokko nyaatii tokkoon taa'u wal gaggalaafanna taati kan jedhu. Mee sagaleedhaan nuuf jedhe. Maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafanna taati tokko nyaatii tokkoon taa'u wal gaggalaafanna taati. Sagalee godhe. Bareedaadha. Atoo. Kan koo akkam seete koo galaaniiti yaa kan jedhu natti tola. Daa'ummaa kan koo irraa dhaggeeffachaa waan tureef jechuudha. Sirboota Hacaaluu keessa kan jaaladhu galgaloo. Mee kana sagaleedhaan nuuf jetta? No, ani sirbu. Gatiin sirbin hin bane. For sure. Jirra kan jedhu. Mee sagaleedhaan nuuf jetta? Sagaleen godhis baay'ee akka namatti yoon bira darbe baay'een jaaladha hundisaayyuu akkasumatti darbu. Atoo. Anis sirba haadha manaa isaatiif sirbe garuu jechaan ibsuu hin danda'u maaliif amantii keenya wajjin xiqqoo sirbaafi. Sirbuu baadhus sirboota Hacaaluu hundumaa nan jaaladha. Ittiin gammada. Yeroo dhaggeeffadhu baay'ee nama rara amma fa'aa erga inni du'ee booda sirba Hacaaluu erguun dhaga'u dhugumatti nan booya. Maaliif? Achi keessaa. Hundumaa sirba isaa kamuu yoon dhaga'u. Sirbuma isaa hundumaayyuu yoon dhaga'u nan booya. Garuu immoo sirba isa dhumaa amma erga inni du'ee kan inni hojjetee osoo hin xumuriin biraa deeme baay'ee natti dhaga'ama. Baay'ee itti gammada. Baay'ee na bochisa. Achi keessaati kan hedduu jaallatu tokko nuun hin jetture. Sirboota sitti meera sirboota hedduus maqaa isaanis adda baasee yaadachuu hin danda'u ammaaf garuu immoo amantaanis waan na dhorguuf sirba irratti hedduu fookas hin godhu yeroo dhagaa goofan dhagaa malee tokko isaatiin nan beeka garuu maasaan gamaa lafan baatu kan jedhu baay'een itti gammada sirba dura inni baase sirba amma dhuma kana erga inni du'ee inni hojjetee osoo hin xumurames baay'een itti gammada inni guddaan isa duraa sirba maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafata taati isa jedhu baay'een itti gammada. Sirba Hacee keessaa kanan jaaladhu sirba baay'eetu jira garuu sirba kolononiitoo jedhu baay'een jaaladha. እና ያው dhaggeeffachuu baadhus inni seenaa baay'ee nutti godhee sirba kana baay'een jaaladheedhaan yaada. Sirba kana nu jechuu dandeessaa? Sirba kana jechuu hin danda'u ምክንያቱም amantiin kiyya hin eeyyamu. Kan nyaatu nu keessa kan nama nyaatu namu keessa jira akka jedhu. Jechuu dandeessaa? Isa Ijoolleen Booranaa jirtu! Ijoolleen Tuulamaa jirtu! Xumurarratti jecha Hacaaluu keessaa kan hin dagatamne
Sakan. Oromoo irratti dhukaasu arguurra caala du'a wayyaa beekta isa jedhu baay'een jaaladha. Yeroo kanatti sanoo yeroo darbe Gujii irratti gaafa fudhatu Daawwaa irratti Oromoo irratti gaafa dhukaasu wanta san irratti waan bakka jechi kun bakka buuf baay'ee natti toleera. Yeroo du'uuf yeroo wareegamuuf ka'e sana yeroo inni miidiyaa irratti bahee dubbate jecha inni dubbate du'aanaaf waa miti saba koof yoon du'e jecha inni jedhu kanaan dagaddu. Atu. Ayyoon dogoggoruu baadhee ol ilaallaan samiidhaan fagaate gad ilaallaan dacheedhaan jabaate. Jechoota Haacaaluu baay'ee jira. Ani jechoota Haacaaluu keessaa kan baay'ee hin daganne caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii leencaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatu diddee mana gumaa lixaa ilma haa afaan koottaafu kan shan ta'ee dhufee kan jedhu baay'ee jaaladha. Maaliif ka abbootiin keenya nuuf aarsaa kafalanii asiin nu gaanii keenyamoo tokko didanii mana gumaa lixanii wayita uummata keenya diina isa waliin miidhan saniif jecha isaa kan jaaladhu. Jecha Hacee keessaan ani garuu kan natti tolu isa galuu maala dhaqee asin dhuftu ati ilma haadha kan jedhu saddasniidha. Sosiiti tolaa jechuudha. Bakka yeroo gamu sammuu kee keessaan baduu ni. Atu. Ani jecha isaa keessaa Oromoon maaliif du'a Oromoon ajjeesinaa isa jedhu. Yoomiyyuu kan hin daganne seenaa araramni nyaatu. Dadhabnu ilmaan itti guddifanna kan jedhu. Yaadachuu nageessara? Isas yaadanne guutuu isaa yaadachuu hin dandeenye. Jecha isaa keessa kana yaadadhu Oromoo irratti dhukaasu argu caala du'uun filadhaa isa jedhe. Atu. Kan isaatii walitti dhiyaata garuu Oromoo maaliif ajjeestu Oromoon du'uun qabu kan jedhu yeroo hundumaa sammuu kan keessan badu. Jecha Hacee keessaa Oromoon du'uun qabu Oromoon ajjeesinaa jecha jedhutu garaa koo keessa jira yaada sanatti ta'a. Kanuma jechuudha. Hacaaluun olmost jechoota baay'ee ni dubbata gin isa keessaa yaadachuudha yoo baadhe gaafa haasa'u hawaasa keessatti namni nama nyaatu nu keessa jira jechuusaa jecha guddaan ta'e. Hayyee galatoon ulfaadha. Hayyee galatoon ulfaadha. Rakkoon qabu galatooma isinillee. Galatoon ulfaadha. Hayyee galatoon ulfaadha. Galatooma isinillee. Ulfaadha. Hayyee galatoon ulfaadha. Hayyee galatooma isinillee nu jiraadhaa ulfaadhaa garmaa mutola. Hayyee galatooma. Hayyee galatooma. Hayyee galatoon ulfaadha. Eesh galatooma yaatis. Ulfaadha. Hayyee galatoon. Hayyee galatoom yaatis. Hayyee galatoon. Eesh galatooma. Hayyee ulfaadha. Hayyee galatoon. Hayyee galatooma isinis. Hayyee galatoon. Ulfaadha. Hayyee ulfaadha. Hayyee galatoon ulfaadha. Esh bakka isinillee galatooma. Galatoon. Hayyee ulfaadha. Ciao. Hayyee galatooma. Esh bakka galatoomaatillee. Hayyee kabajamtootaaf hordoftoota OJMC miidiyaa kan daawwachaa jirtan bashannana OJMCti. Bashannanni OJMC keenya guyyaa har'aa immoo guyyaa yaadannoo wareegamuu artistii keenya jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa sababeeffachuudhaan namoonni Hacaaluu akkamii yaadatu sirba isaa keessaa isa kam jaallatu jechaadha. Sirba isaa jechaa waliin turtii bareedaa kan nuti taasisne torban qophiilee birootiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura.